السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتو نغا فيا هرمو أبي tokko jechuudha. Abbii lama wal biratti iskiriina tokko irratti ilaaluudhaaf osoo tokko keessaa hin bahin isa sanis ilaalaa kanas ilaalaati jechuudha. Wal faana ilaaluudhaaf yeroo qusachuudhaaf fakkeenyaaf haala kanaan kunoo akkuma agartan kuni feesbuukaa kuni iimoodha jechuudha. Iskiriina tokko irratti fakkeenyaaf feesbuukaa ol butee akkasitti ilaaluudhaaf akkasitti ilaalaa jechuudha. Asuma immoo ammas iimoo keessa hin dhufe iimoo akkasitti abbaa fedhe wajjin chaatii waliif barreessee ilaaluun nam danda'a jechuudha. Haala kana ilaallaa jechuudha. Hanga viidiyoo tanaatti nu faana turaadhaa isin jenna. jalqaba aappicha kana buufattu jechuudha. Splaat screen launcher jettaniiti pileestoorii keessaa gadi buufattanii pileestoorii keessaa erga gadi buufattanii irratti dhooftanii sheentoo jechuudha. Achii booda bakka asii kana tuqxu jechuudha. Mallattoo pilaasii kanaan agartin jedhada kana tuqxu jechuudha asirratti. Erga si tuqxanii ka oliirraa laaluu barbaaddan san kun immoo ka gadiin laaluu barbaaddan san irratti ida'uu kana tuqxu jechuudha. Erga ida'uu kana haala kanaan tuqxanii maali waan barbaaddan feesbuuka qofaa osoo hin taane aappii isin qabdan guutuutti as isiniif kahaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani feesbuukaa filadhuuti jechuudha. Erga feesbuuka filadhee ka gadii kanarratti immoo amma wanta tokko iimoo haa ta'u waan feetan irratti filachuu dandeessu jechuudha. Haaluma kanaan aappii hunda dalaga waan ta'eef fakkeenyaaf yuutuubii haa ta'uuti yuutuubii irratti godhadhee aad jettanii akka kanatti erga isiniif bahee keessaa baatu jechuudha. Haala kanaa isiniif bahaa erga haala kanaa isiniif bahee irratti kiliik gootu jechuudha. Kun haala agartan kanaan amma kuni yuutuubiidha kuni feesbuuka jechuudha. Asuma feesbuuka laaltanii asuma yuutuubii laaltanii jechuudha. Amma konneektii intarneetatu waan hin jirree fi kuni amma feesbuuka jechuudha. Akkuma kanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Asitti immoo waan barbaadan godhachuu dandeessanii aappii gaariidha. Aappii namuu itti fayyadamuu qabu jenneeti saabskraayib gochuus hin dagatinaadha.